اتفوفنا من فيديو تانو داون. السلام عليكم أبولا مسلمة ربي نبراسي هند جالتوني ما كيسانو فيلته هند نجالجسي أمانتي بردو كان نجالجسي الحمد لله شكري ربي قدا إسا جراجسي أولا بنو هند كان يوهو جرتانيف كان جرتان حلالا كان بيا كيسا في أماس بيا ألا أبولي ونديني هندم تكيساني ختمي كلام ربي بغت تكيساني أجندا جرينيا كلام إلهي سند جرينيا جراجس روحي سميرا قبوتي كل وامرا سكباتشو كينيا فربيه غبرا أتين أولي بولي غباني ديبنا أتيني إبسنا جيرو ألاف منا يا جتش خالق آوان هندو مجالو سماني بوهارا هنگا أولي بولو فايا جالو يا كنمك آلي إسلام ما قمنا جالا هندا أولي ربي نفلتين نقول ميسينسا غلطة إلهي مال جهتين إبسا إسلام ما درا أردين دكانويته إسلام ما رفته أدو حقا بافته dubartii daa'ima xiqqoo harma hootu san awwaaluu turan osoo lubbuun jirtu haqni tokkon jiru hundi wal zallama kan humna qabuutu gaafas kabajama islaamummaan dhuftee mijeessitee jiru arabaaf ajamni waliif tahee tiru jibbaanis dhabamtee jaalalli dagaagee lafti gogee ture daddaraaree margee nagaas hin gaafachuu hin dagannaa firaa akkam jirtan lammi kan jirtan online irraa akkam jirtan lammi kan jirtan online irraa mee wahiin dubbadha gara waaniin dhufee buna sin obaasuuf gara caayaa dhufee affeerraa qeebalti katmii qur'aana rabbii gurraan dhagaheeti anaa dhufu jennee keessummoota qaalii nyaadhaatiinaaf dhugaa gosoowwan midhaanii waan barbaadan hunda filannoo teessanii ajajachuu qabdan maaliif calliftanii ajajachuu qabdan maaliif calliftanii markaza koo qaalii ifa addunyaa faakiraa kee galanni jannata maaliin ja'a waan biraa مركز نور اليقين إفا عالم هندا دكان رانو بافتي نو مسلموتا هندا غلطو مستازكو غلني خنكي قدا دكان رانو بافتي نو برسيفتي هندا دكان رانو بافتي نو برسيفتي هندا أستاذ الإخلاص كينيا غلني خنكي قدا مركز نور اليقين إفا عالم هندا يوم يوسن دغانو نوف أولتي أولما قدا جاللا في تكما إسن الرتين بري جاللا كيسان إفسوف ميمال قچون قبري isin jechuun bar anaaf waan hunduma caaltanii akka haadhaaf abbaatti jaalalanaaf laattanii daandii milkiisa dhugaa akkan cimsee qabadhu akka rabbii koo malee waan hundumaa dagadhu kalaama rabbii dhugaa nu barsiiftan seeraanii markaza nuurul yaqiin sin dagatu seenaanii markaza nuurul yaqiin sin dagatu seenaanii keessattuu akka haadha ciniinfatee nu dhalee qur'aanatti akka cimnuuf kan nuuf taatu dagalee dadhabe osoo hin jenne halkan guyyaa cinqamti kan akka ummu aadil mee eessumatti argamti kan akka ummu aadil mee eessumatti argamti ija tokkoon ilaalti barattoota hundumaa umrii si haa dheeressu jiraadhu waggaa kuma markazni kun akka inni dhaabbatee arra ga'u lafeen duydaa markaza kanaa ummu aadil ta'u hin daganne nu beeyna hin dagannu ganaasi akka cimnu nu goote warra kaaniif anaasi akka cimnu nu goote warra kaaniif anaasi kanaaf ummu aadil ibsuudhaaf jechoonni wal nan ga'u galanni hojii keetii jannata siif haa ta'u itti aansuudhaan ammaas jabduu takkaatu jira gaarii yaaduu malee tan hin beekne waan biraa tajaajiltuu markazaa taatee kan nuuf dhamaatu kan nurraa hin fagaanne wanti fedhe hammaatu muuminaadha je'amti sanyii Aayishaa nabi arrasiin eebbisaati aaminiin irraa qabi duraanuu si jaallatee si godhate barkasaa kan kee yoomuu oluma gadin deebi'in tasaa guddachuu malee kufu rabbi sirraa haa qabu adawwiin kee yoomillee Allahu akbar akkana bas Allahu akbar takbir kan kee yoomuu oluma muuminaa sanyii hundaa kan kee yoomuu oluma itti aansuudhaanis barattoonni markazaa warreen wajjin turre bal'inaa fi rakkoo kan wajjin agarre isiniin jaalladha hunduma keessanii baga nagaan guyyaa arraanuuf geessanii obbolaa waliif taanee akka ilmaan abbaa takkaa dhugaaniin isin fedha rabbii kootu na arka markaza nuurul yaqiin galata kee hangammaa kan nu barsiisaa ture qur'aana akka dammaa amala keenya hunda akka abbaatti dandeessee osoo dadhaben jedhin kunoo arraan nu geesse balleessinu nu gorsaa obboleessa nuuf taatee diinii rabbii barsiisuuf ganamaan manaa baatee ati nuuf ustaaza qofaa miti waan hunda yaa ustaaz ikhlaas keenya Allahu akbar yoomuu jannata kan kee yoomuu jannata galanni kan kee guddaa dadhabeera hin jettu obsi kee nama dhibaa guyyaas numa barsiifta halkan kaatu sirribaa yeroo waas hin daangessu nu barsiisuu irraa takkaa rabbiin ol si haa fuudhu siif haalaatu kee bakka rabbiin ol si haa fuudhu
siif haalaatu kee bakka. Markaza Nuurul Yaqiin jechuun akkuma maqaa isaa dukkanarraa si baasee ifatti si mul'isa. Dukkanarraa si baasee ifatti si mul'isa. Walaloo mi'ooytuudha maqabdu tana kan isin affeeree isin godhe zanaa waliin istiidiyoo jedhama maqaansaa nashiidaa markazaa dalaga hojiinsaa. Kan walaloo kana akka qopheessinu sarpiraayiz isiniif akka dhiheessinu nu goote obboleettii teessan kan muslimaa Dr. Jamiilaadha. Maqaa isin siif hima. Dr. Jamiilaan tun hedduu isin jaallatti. Assalaamu alaikum ahbaabii nagaatti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waliin istiidiyoon tiyyaa fi teessanii yeroo dheeraa turre rakkachaa yaadanii har'a gad dhaabbattee si beeksisuufanii duruu wal jabeessuun beekama muslimni sagalee haa taanuuf xiqqaa fi guddaani iddoo isaan siif himaa dhagahii gurraanii Olnuuf qabidiini rahmata keetiini dirree dawaa jarbaa barbaannaan iddoonsaa waan qabdaniin koottaa waliini dubbisaa furmaata qur'aanaa nashiidaaf beeksisaa hojii tee bareechee daddafee as baasaa waliini waan keenyaa hadaraa jabeeysaa siif kadhe waliin too Oltahun shakkini Olnuuf qabidiini rahmata keetiini